bakka haqti hin jirre bakka dhugaan hin jirre qaroominni hin jiru. Namni sammuun isaa gidiraan guutame qaroo ta'uu hin danda'u. Ofillee fayyadu biyyallee fayyadu ameet amanama. Wanni qaroominni kan argamu sammuu dhuwaa sammuu qulqulluu keessaa qaroominni ba'a. Beekumsi madda. Bakka haqti hin jirre bareedummaan hin jiru jaamna. Bakka haqti hin jiraanne jagnummaan hin jiru jaamna. Namni kan ofitti amantummaa qabaatu kan jagna ta'ee waan tokkotti xiyyeeffatee hojjetu kanii kaayoo dhaabbateefillee of kennuu danda'u. Sammuu qulqulluu fi bakka haqti jirtu ofitti amantummaanis jira jedhee amanama. Bakka haqti jirtu tokkummaanis jira jedhee amanama. Kanaafuu tokkummaa kan arbisu maal? Wal amantii dhabuu, wal sobuu, wal shakkuu, sammuun dharaan guutame dhugaa sin argu, rakkina sin argu, fala sin argu. Kanaaf bakka haqti hin jirre bakka dhugaan hin jirre qaroominni hin jiru. Namni sammuun isaa gidiraan guutame qaroo ta'uu hin danda'u. Hariiroo Itiyoophiyaan biyyoota addunyaa waliin qabdu sadarkaa maalirratti argama dhimma jedhu irratti xiyyeeffata. Xiinxaluudhaaf cinatti kan argamu Sabboonaa Gaddafaati. Sabboonaa mee Itiyoophiyaan biyyoota addunyaa waliin kan naannawaas kan ardiilee biraa keessa jiran waliin hariiroo uumachuudhaaf maal irratti murtoofteetiin yookiin bu'uura maalirra dhaabbattee hariiroo uumatti kan jedhuu fi wantoota biraallee sadarkaa hariiroon Itiyoophiyaa fi biyyoonni biraa waliin qaban kun irra jiru dhaggeeffattoota biraan gahe. Kanaan alas keessumaa tibbana pirezidaantiin Firaans Imaanuweel Maakiroon gara Itiyoophiyaa dhufuudhaan dhimmoota garaagaraa irratti mootummaa Itiyoophiyaa waliin mari'achuu xiinxala keenyaarraa keessaa qabna gamme. Itiyoophiyaan egaa durii eegaltee biyyoota hedduu waliin hariiroo dippiloomaasii jabaa qabdi jedhama. Keessumaa sirna kolonii kuffisuu fi deeggarsi Itiyoophiyaan biyyoota Afrikaa garaagaraaf taasifte immoo olaanaadha jedhameeti maqaan kan ka'u. Haa ta'u malee bara mootii Minilik eegalee hanga waggoottan 6 darbaniitti hariiroon dippiloomaasii Itiyoophiyaa mootota qofa irratti kararra'e jedhanii warri qeeqan jiru. Kana jechuun hooggansi yookaan immoo mootonni Itiyoophiyaa bulchan gaafa rakkoo bakka itti baqatanii malee faayidaa biyyaalessaa giddu galeessaa hin godhanne warri jedhan jiru. Warra garuu Itiyoophiyaan hariiroo dippiloomaasii gartuu qabaachuun osoo hin taane fedhii ishee tikfachuu irratti fuulleffattee adeemsisuu eegalteetti. Itiyoophiyaan egaa walabummaa ishee eeggachuuf aarsaa cimaa kanfalaa turte. Nageenya addunyaa eegsisuuf baroota baay'eedhaaf biyyoota garaagaraatti humnoota nageenya eegsisan bobbaasaa kan turte ta'ullee keessumaa yeroo dhiyoos immoo biyyoota addunyaa 13 olitti loltoota nagaa eegan bobbaasuun maqaa gaarii horachuu dandeessetti. Hariiroo gaariin isheen biyyoota hambaa waliin dhiyeenya uummataa jirtu immoo faayidaawwan akka dhimma hidha haaromsaa yookaan laga Abbayyaa waraana kaaba Itiyoophiyaa karaa nagaan xumuruu fi jannoo Itiyoophiyaan ulaa galaanaa irratti qabdu milkaa'uun carraaqqii mootummaan jijjiiramaa asii dippiloomaasii addunyaa cimsuun itti milkaa'e keessaa isa muraasa. Kun immoo waggoota 6 darbanii as dippiloomaasiin Itiyoophiyaa yaadaan qofa osoo hin taane hojii qabatamaan mul'achaa jiraachuu agarsiisa. Kana kan jechisus immoo Itiyoophiyaan biyyoota ollaa waliin hariiroo bu'aa gamlamee cimsachaa jirti. Dhaabbilee sadarkaa Afrikaa kanneen akka IGAD, Gamtaa Afrikaa fi BRICS dabalatee immoo warra sadarkaa idil addunyaa waliin illee hariiroo roga maraatti kan isheen gaggeessaa jirtu. Imaammata isheetiin immoo Itiyoophiyaan biyyas ta'ee dhaabbilee idil addunyaa kan waliinuu qajeelfama kennanii fudhachuuti kan isheen hordoftu. Fakkeenyaaf waan hidha haaromsaan wal qabatee biyyoonni yaa'a gara gadii inaafasaa ta'uu sodaan ilaalan jira. Garuu Itiyoophiyaan immoo waltajjiiwwan idil addunyaa irratti karaa nagaa fi marii uumuun sodaa akka hin taane beeksisuun dippiloomaasiidhaan kan isheen mataa ol qabachuu dandeesse. Kun immoo bilchina hooggansaatiin malee osoo hooggantoota durii ittiin humnaan dhiibuu fi hariiroo hooggansaa qofa irratti kan xiyyeeffatu ta'e qormaata guddaa biyya kanaatti ta'anii jedhanii warri kaasan illee jiru. Fakkeenyaaf jijjiirama haala qilleensaa addunyaa fi qormaata ta'e keessatti sagantaan ashaaraa magariisaa waltajjii addunyaa irratti akka fakkeenyaatti dhiyaachuun harki caalaansaa hojii hojjetame. Haa ta'u malee bu'aan dippiloomaasii iddoo guddaa qaba. Hariiroo humna qilleensaa Afrikaa cimsuuf Itiyoophiyaan foorumii humna qilleensaa bara darbe qopheessiteen hojiin dippiloomaasii biyyoota Afrikaa waliin qabduu fi Itiyoophiyaan hagam humna waraanaa cimaa qabaataa akka dhuftellee kan akeeku. Gama daldalaatiinis qajeelfama bu'aa waloo Itiyoophiyaan hordoftu fudhatamummaa ishee dabalaa dhufeera. Itiyoophiyaan dippiloomaasii hunda galeessa kan geggeessitu immoo fedhii ishee giddu galeessifachuudhaan. Kun immoo seenaa ijaarama Itiyoophiyaa keessatti waan guddaa akka ta'e tuqaa. Kunis bu'aa diinagdee siyaasaaf hawaasummaa guuttachuuf hariiroo dippiloomaasii milkaa'aa ta'e geggeessaa jirti jedhu hayyoonni hariiroo idil addunyaa. Dippiloomaasii Itiyoophiyaa kana durirraa wanti adda godhu immoo dippiloomaasiin taasistu keessatti birmadummaa biyyaaf lammiileen ishee akka eegamu gochuudha. Dippiloomaasiin ammoo caalaatti kan milkaa'u kennanii fudhachuudhaan. Nus waa'ee dippiloomaasii Itiyoophiyaa jalqabaa hanga har'aa muraasa kan kaasne waa malee miti. Tibbana pirezidaantiin Firaans Imaanuweel Maakiroon
Itoophiyaa daawwateera. Kunis Itoophiyaa fi Firaansi dippiloomaasii cimsataa akka jiran agarsiistuudha warri jedhan hedduudha. Hariiroo damdaneessaa Itoophiyaa fi Firaansi yoo ilaalle hariiroon Itoophiyaa fi Firaansi baroota dheeraa kan lakkoofsise ta'ullee qabatamaan hanga barbaadamu hin milkoofne. Hariiroon daldalaa carraa bal'aa ta'e qabaatus immoo jijjiirama Itoophiyaa keessatti dhufe dura laafee akka turedha. Barruuwwan garaagaraa kan agarsiisan fakkeenyaaf jijjiiramaan dura hanga bara 2018 akka lakkoofsa Awurooppaatti daldalli biyyoota lamaanii yuuroo miiliyoona 600 fi miiliyoona 55 akka tureetu himama. Kun immoo kan bara 2017 dura tureetiin addaan fagoo akka ta'e keessumaa yeroowwan bara qabsoo jijjiiramni kun dhufuudhaaf qabsoo guddaan ture san keessatti hir'ina guddaa akka agarsiisedha kan himamu. Keessumaayyuu alergiin Firaansii harka 26tti gadi bu'uudhaan gara yuuroo miiliyoona 6 fi miiliyoona 600 fi miiliyoona 15tti kan inni gasiqe. Galteen ammoo harka 5 gadi bu'uudhaan kan inni jijjiirama agarsiise hanga bara 2018tti hariiroon daldalaa Itoophiyaa fi Firaansi laafaa ta'uusaa agarsiise jechuudha. Kuni waggoota 6 darban keessatti immoo walitti dhiyeenyi akkaan dabalaa dhufe. Ministeerri muummee yeroosii Hayilamaariyaam Dassaaleeny bara 2018 Firaansitti imaluudhaan Firaansi daawwatanii turanii. Pireezidaantiin Faransaay immoo sadaasa keessa bara 2019 bara 2019 Itoophiyaatti daawwannaa taasisanii turan. Erga ministeerri muummee Dr. Abiy gara aangootti dhufanii yeroo sanatti daawwannaa hooggantoota biyyoota lamaanii waggoota itti aananii dameewwan tumsa sadirratti walii galanii turan akka waliin hojjetanii tumsa diinagdee, tumsa waraanaa fi aadaa irratti waan xiyyeeffatu akkuma aangootti dhufaniin biyyoota kanuman Dr. Abiy immoo kanumarraa ka'uudhaan dhimmoota garaagaraa deeggarsa garaagaraa illee gochaa akka turte Firaansi jechuudha. Tibba nagaa Maakiroon turtii isaatiin hojiiwwan misoomaa Itoophiyaa keessatti hojjetaman illee daawwate. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmedis turtii pireezidaantii Maanuweel Maakiroon asitti taasisaniin marii bu'a qabeessa akka godhan himanii turanii. Keessumaa immoo hariiroon Itoophiyaa fi Firaansi cimuun biyya akka Itoophiyaa guddinarra jirtuuf bu'aa guddaa taphataa. Sababni isaa biyyoota Afrikaa Saaraa gadii keessaa Itoophiyaan daldala Firaansi waliin qabduun sadarkaa lammaffaadha. Kanaan ammoo Firaansi Itoophiyaaf iddoo ga'umsa daldalaa Hariiroo ta'uun sadarkaa 5ffaadha. Kana jechuun immoo biyyoonni kun lamaan hariiroo daldalaa akkaan guddaa qabaachuu isaanii agarsiisa. Fakkeenyaaf adoolessa bara 2019 akka lakkoofsa Awurooppaatti sararri balalii haaraan Itoophiyaa fi Firaansi jalqabee ture. Kunis walitti deddeemuun biyyoota lamaanii akka dabaluu fi alergiin hanga bara 2018 akka lakkoofsa Awurooppaatti laafee turellee akka deebi'ee jabaatuuf waan gumaache qaba. Gama hawaasummaas taanaan mana barumsaa Liisee Gabra Maariyaam Finfinnee keessa jirullee Firaansitu deeggara. Haaromsa mana amantaa Laallibalaaf illee deeggarsa jabaa gooteetti ammas nan deeggara kan jedhu waadaa galtee. Waraanaanis taanaan Itoophiyaan Firaansi waliin deeggarsa gamlamee qabdi. Walii galtee tumsa raayyaa ittisa biyyaas mallatteessaniiru. Itoophiyaaf egaa xiyyeeffannoo guddaa kan ta'e humna galaanaa Itoophiyaa deebisanii ijaaruuf illee Firaansi deeggarsa akka gootu himamee jedha Aljeeziraanii. Kana jechuun immoo hariiroon biyyoota lamaanii gama diinagdeen, siyaasaan, waraanaaf hawaasummaadhaan cimaa ta'uu agarsiisa. Dhimma kana miidiyaaleen gurguddoo addunyaallee gabaasanii turanii. Maakiroon erga daawwannaa Itoophiyaatti taasise xumuruun gara biyyaatti deebi'ellee walitti dhufeenyi biyyoota lamaanii adeemsa seenaa fi piroojeektota gurguddoo irratti kan xiyyeeffate akka ta'e miidiyaaleen gurguddoon kan isaan gabaasan jechuudha. Pireezidaantichis toora Tiwiitara isaarratti maxxansaa kan ture. Keessumaa aluma kanaan hojiiwwan mootummaa Firaansi eegumsa hambaa adda addaa mana amantaa Kiristaanaa Laallibalaa irratti hojjete ji'oota arfan dhufanii kan xumuramu taas jedhameera. Piroojeektiin haaromsa masaraa mootummaa biyyaalessaa hojjetamaa jirullee akkaan dinqisiifachuu miidiyaaleen kan gabaasanii. Kana jechuun immoo hooggansi biyya guddoo tokko yoo dhufe si daawwatu hangam keessi kee maal akka ati hojjettu si madaala. Hojiin amma gama Itoophiyaan hojjetamaa jiru immoo kan Itoophiyaa tuffachiisu odoo hin taane biyyoota addunyaa isheedhaa ol guddinaan jiranillee fuulduratti kan mataa ol qabachiisu ta'uu isaati waan hojjetamu ajaa'ibsiifatee. Maakiroon egaa gara fuula duraattis fooyya'insa diinagdee Itoophiyaa deeggaruu fi keessumaa immoo nagaa naannoo Tigraayitti bu'ee nagaaf tasgabbii mul'atellee jajuudhaan hojiirra oolchuuf immoo tumsi kun hojjetamuun isaa gaariidha waan jedhu akka inni jajeera. Akkasumas immoo lammiilee walitti bu'insaanillee Itoophiyaa keessa jiran itti miidhaman deeggaruuf kutannoo akka qabu kan dubbatame. Firaansi egaa haaromsa diinagdee Itoophiyaa deeggaruuf
duubatti kan hin jenne ta'uutu himame. Caalaatti immoo Maakiroon carraaqqii Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuuf taasiftu akka deeggaruu fi Firaansi gumaachi ofii akka gootus waadaa galeera. Dhimma ulaa galaanaa Somaaliyaa waliinis muddama waggaa tokko booda dhiyeenya jaarsummaa Tarkiitiin furtee argate keessatti gaa hojiin dippiloomaasii Itoophiyaan hojjatte caalaatti akka milkooftu ishee taasiseera jechuudha. Walumaa galatti gaa gammee Itoophiyaan bakka durii sana hin jirtu dhimmoota garaagaraatiin dippiloomaasii qabaachuu isheetiin dippiloomaasii gaarii uumuu isheetiin Itoophiyaan hojiiwwan ajaa'ibaa hojjattee itti milkooftee ta'uu isaati jechuudha kan xiinxalaa keenya irraatiin ilaalle. Walumaa galatti dippiloomaasii jabaan yoo jiraate waan hojjattutti akka milkooftu waan jalqabde galmaan akka geessu biyyoonni illee akka si tumsanii fi si bira dhaabbatan agarsiiftudha jechuudha. Tole Sabboonaa Gaddafaa xiinxala bal'aa hariiroo Itiyoophiyaan biyyoota addunyaa waliin qabdu irratti dhaggeeffattoota biraan geettee fi ulfaadhu. Aadaa Oromoo keessatti ilmoon namaa kun uumama hundaaf bakka kenna. Uumama hunda dhageeffata. Uumama hunda sirnaan ilaalaa nagahaan jiraataa jechuudha. Misooma inni jennu diinagdee inni jennu kun kana keessaa baha. Kana keessaa dhalataa jechuudha. Yoo uumamni hundi nagaa qabaatan kana gochuu beektaa seera raammoo raaratti jedhee raammoo ijaan mul'atuuf ijaan hin mul'anneefis seera tume. Seera mukaa mokkonnoo jedhee seera bosonaa fi bineensa bosona keessa jiraatu ka lafa keessa jiraatu dabalate seera dheedaareeraa jedhe yookiin seera maddaa margaa jedhe seera bishaanii fi waan bishaan keessa jiraatu kana hunda uumamaaf bakka waan kennuuf yoo kun hundi eegame misoomni jiraa jechuudha. Yoo kun hundi eegame diinagdeen jiraa jechuudha. Ilaalchi Oromoon diinagdeef qabu isa kana nama sadarkaadhaan qooduun hin jiru gadaa keessa nama gartuudhaan ka adda qoodu kun gadaa Oromoo keessa hin jiru beektaa. Warra olaanaa warra jiddugaleessa warra gadaanaa gabaabaa dheeraan yookiin warra akkasii gosa gadaantu gosa olaantuu jechuun hin jiru. Namooma irratti ijaarame gadaan kun namaa miti bineensa kaaniifuu jenne miti namooma irratti ijaarame waan ta'eef gadaa keessa wanni akkasii hin jiru jechuudha. Sirni burjaazii sirni akkasii kun gadaa Oromoo keessa aadaa Oromoo keessa hin jiru. Nama kamiyyuu ta'e gosa kamiyyuu ta'e biyya kamiyyuu dhufe aadaaf duudhaa Oromoo kana barbaada jennaan lakkii ati gosa kanaa gosi kun gadaatti makamuu hin danda'u jedhee ofirraa hin deebisu. Sirritti hubatamuu qaba.